rakkoon kun har'a dhalate miti. Rakkoon kunis akkaataa amma deemamuun tasuma furmaatan argata. Kuni ejjennaa adda bilisummaa Oromoo bu'uureffamuurraa kaasee hanga har'aa jiru hin daddaqamneeti yeroo ilaallatee irraafamneeti. Rakkoon amma adeemaa jiru rakkoo bubbulee kulkule. Furmaata argachuu danda'u mirgi hiree murteeffannaa saba Oromoo Oromooni Oromoof ta'u ilmaan Oromoo of keessaa filatanii fi guduunfaa xumura gabrummaa itti godhanii raawwatu. Waraanni bilisummaa Oromoo isa kana beeka. Wanti yeroo dhuftu bubuutuuni qabsoo keenya galma gahuu dhorkitu inni kun addi bilisummaa Oromoo yeroo dheeraaf dura dhaabbataa ture. Ammas yeroo namoonni hedduun adeemsa qabsoo bilisummaa daandii dheeraa adeemee dhufe kana iddoon taaneen gahanii xumura jalatti daddaaqsanii injifannoo bubuutuu baay'ee fakkeessii fi miidiyaa irratti cucculuqee argisiifamaa ture irratti daguu seenan waraanni bilisummaa Oromoo gaaf tokkoyyuu dalagaa isaaniifne daguu sana hin dhabne. Rakkoon ammaa adeemaa jiru kunuuf haaraani wanti haaraa ta'e itti dabalame tokkollee hin jiru. Nuti inni kun kaleessa jira. Qabsoon kun hanga itti fufee jirutti rakkoon kun hanga hundeerraa furmaata argatee Oromiyaanii hiree murteeffannaa mataa ishee mirkaneeffannetti booritti itti fufaa yaanni nu qabnu kanuma. Wanni gara Finfinnee gara eessaa gidduu galeessaa maal jedhanii amma adeemaa jiru Oromootu of xiqqeesse. Tigraay keessatti har'a yoo laalte dhaloonni Tigraay keessaa taankii fi meeshaalee gurguddaa daandii irra dhaabbatee deebisa. Rasaasitti dhuka'uu miti namni haballaan rukutamu. Amaara keessatti har'a qawwee qabatanii hiriira bahanii qawwee hiikkadhaa miti maaliif qawwee qabatanii hiriira baatanii jedhanii namni gaafatu hin jiru. Oromiyaa keessatti garuu sabni Oromoo kaleessa qawwee dhabaa fi gabrummaa jalatti kufe har'allee akka qawwee san harkaan qabanne qawwee caccabbii harkaa qaburraa hiikkachuu irratti xiyyeeffate. Kun baay'ee qaani. Sabni Oromoo gaggaragalchee of ilaaluu qaba. Sabni guddaan hangana ga'u kuni rakkoo akkanaa kana keessatti waggaa dhibbamee qadhoqqee keessaa jiraachuu irra hin jiraatu. Qawwee dhala gabroomneedha. Qawwee walirraa hiikuuf immoo gabrummaa hamtuu dhaloonni illee bara baraan ofirraan kaasuu hin dandeenyetti wal dabarsuuf immoo boolla hamtuu keessaa wal baasuu hin dandeenye walii qotaa jirra. Walaa qusannu waraanni bilisummaa Oromoo irree fi gaachana saba Oromooti. Jaalala saba kanaati qaba. Yoo rakkoon jiraates, yoo bal'oon jiraates, yoo wal qusanne irra wayya haalli asii as deemaa jiru kun saba Oromoof gaarii miti. Namni hundiyyuu lafa jala wal ijaaree hundumti isaammoo ollaa Oromiyaa ta'ee Oromiyaa handhuura keessatti itti marsee jiru kana keessatti qawwee walirraa hiikuuf tattaafachuun kun salphina hin taanetti nu geessaa. Kan qullaa buusee jiru Oromoo qofaa, kan namaa sochootaa akka jiru, kan namaa ijaaraa akka jiru Oromoo qofaa. Mee walaa qusannu ka jenne kanaaf jechuudha. Irra hedduu garuu akka nama jireenya dhuunfaa ofii wayii tokkoo fi qabsoo gaggeessaa jirutti ololli hamtuun saba kana irratti gaggeeffamee waraana bilisummaa Oromoollee akka bulguutti dhiyeessuun dubbiinsi addaa keessatti akka uumamullee diigumsi addaa keessatti akka uumamullee taasifamee jechuudha. Oromoon kaleessa Finfinneef bu'a. Eengaddas Finfinneef bu'a. Har'allee Finfinneef bu'uutti jira. Daangaan Finfinnee haa sararamtu jechuutti jira. Kana jechuun Oromiyaa Finfinneen keenya jechuu miti jechuudha. Daangaa maaliif sararama? Finfinneen kan Oromooti. Yoo barbaachisaa ta'e hanga Ambootti guddachuu dandeessi. Hanga Adaamaatti, hanga Arsii, Shaashamanneetti guddachuu maaltu dhorkata? Maaliif sararama? Lafa Oromooti. Haa sararamu kan keenya miti lafa nuti achirraa qabnu hanga keenya iddoo keenya nuusumaa inni sun kan namaati jechuudha. Dhuguma immoo Finfinneen kan namaati har'a. Warqiini kan koo ta'e morma keerra jiru anaaf qabeenya miti. Akkasi jechuun Finfinneen irra Oromoo wareegamni kaleessatti kafalamaa ture ammallee abbaa biyyummaa Finfinnee irratti mirkaneeffanne dhiigalmaan Oromoo dhangalaasaa jira. Beekaa hedduu mana hidhaatti nu jalaa buusisaa jira. Kana hunda kasibee isa ammati jette kanaa jechuudha. Ilaalcha maalii qabduu jette kana. Kana hunda kan fide guduunfaa yoo itti goone malee xumuran argatu injifannoo xiqqootuuni daandii guddaa dhaabbannee dhiibbisuu keenyatu kana fide.